akkasumas walitti deebinee dhufuu jira. Amma akkanatti kun bilchaatee jira. Maalitti gootaa jechuun keessan hin hafu. Amma immoo kana nuti godhuuf kana jechuudha laayee kunniiwwanii kuduraawwan jechuudha. Kuduraawwan kun tokkoffaa dinnicha dammoo kana guddisee keessa godhe. Dinnicha kun luubidha jechuudha. Dinnicha luubidha. Kun batinjeenidha. Kuusadha. Kuusaa garuu namni wallaaltanis hin jirtan jechuudha. Kun kuusadha. Amma kana akkana godhee jira. Takkaashi akkanatti nana masala haga tokko amma salee raawwadhee kazaan booda soogidda akkanatti maankaa tokko jechuudha. Booda garuu booda soogidda hin barbaachisa sila ta'eefu haga namatti sararrafa. Kazaan akkanatti nana masala takkaashi akkanatti amma salee raawwannee deebisnee ammas dammoo kuni qimamiiwwan isaati. Qimamiin kuni bahar abiyaati jedhama. Maaliif yoo itti baay'isan baay'ee keessaa nama mirirri jedha sila ta'eefu baay'isee ittiin godhu. Kun immoo saba baharaati jedhama. Qimamii biyya keenyatti qimamii gurraacha qimamii gurraacha nutti fakkaata garuu haalli isaa qimamii kana guriin rakkoo hin qabutti illee baay'atu foon sila ta'eefu hagan ittiin goota. Amma kun immoo qimamii gurraacha jechuudha. Qimamii gurraacha kanallee yoo itti baay'isanii baay'ee qannoo qaba, haardii qaba jechuudha. Isaan hin beektu baay'isanii too waan haardii qabu kana hin nyaatanii. Kazaan booda qimamii keenya sadeenis itti godhanne ammas akkanatti hin ammaasalla jechuudha. Ammaassallee raawwannee maaltu nafa amma